wanta baay'ee amli namaa cabsuu fi wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Maaliif haati ofii fi abbaan ofii yookiin haati ofii maatiin ofii gaafa akkas nama godhanii dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee jechuudha. Maaliif lafa kana gaafa dhumnu yookiin gaafa namoonni ijoolleen gaafa dhufan jechuudha boqonnaa yookaan aara galfiidhaaf kan gaafa hojjetanii gaafa gara maatii galanii boqonnaa yookaan aara galfiidhaaf jechuudha kan isaan galan jechuudha. Malee yeroo hundumaa mana namaatti hafuudhaaf miti. Isinii gala miti. Mana namaatti hafuuf miti jechuudha gaafa gara biyya kanaa kan dhufan jechuudha. Maatiin ofii immoo yeroo tokko faayidaa sirraa baran jennaan bara isaanii muluu akka isaan xoortuu fi akka isaan gargaartu barbaadu jechuudha. Egaa kun immoo namoota keenya akka duubatti hambisuu fi ijoollee keenya irraa illee dhiibbaa gurguddaa yookaan infekshinii gurguddaa kan irraan ga'uu danda'u ijoollee keenya sababii kanarraan kan ka'e. Tole nagaa golleen irraan fanni ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nagaa baraarri waaqayyoo isiniif haa baay'adhu isiniin jecha warri maatii channel kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma warri maatii kooma kaleessa like gochaa turtan komentiin alaachaa turtan har'as galata guddaan irraa qabdu itti fufaasin jedha galatoomaa isin jechuun barbaada asumarraani. Tole egaa gidduu kana badeetanan jira xiqqoo haala wayifaa afaan wal qabsiisee tanan jechuudha. Har'a immoo kun deebi'ee jira galata waaqayyoo isin jechuu barbaade har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Innis maal yoo jettanii waa'ee muca'oo kanaa jechuudha. Viidiyoo irraa deddeema jechuudha. Muca'oon kuni wanta baay'ee garaa nama nyaattu dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi waan baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Baay'ee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Akka kootti baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif nama taanee namummaa keenyaaf yeroo tokko yeroo itti gaddinudha jechuudha. Kuni egaa nama tokko abdii gaafa irra keewwattee namni sun gaafa si miidhe wayii namni sun gaafa bakka miidhama sirraan geessu jireenya kee keessatti abdii kutatta si galamti abdii kutatta jechuudha. Egaa eenyuma caalaa dhugaa dubbachuuf addunyaa kanarraa eenyuma caala nama tokkotti kan siquu danda'u haadhadha. Haati dhala isheetti baay'ee siqti, dhala isheetti baay'ee cabdi, dhala isheetti baay'ee rakkattee guddifte jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee citii garaa keenya haadha keenyatti himanna baay'inaan jechuudha. Innaa kanaaf kan ishee kanammoo adda ta'e dhugaa dubbachuuf xaqaraanii suni jechuudha gashoo suni kana ta'e jechuudha. Egaa mucaan kuni gara biyya Arabaa kana dhuftee turte waggoota baay'eedha ishiin biyya Arabaa kana keessa kan hojjetatte jechuudha. Waggoota baay'ee waggaa saamma kana hin jedhamne waggaa baay'ee biyya Arabaa keessa hojjetatte jechuudha. Egaa mucaan kun barattee baruu san qabdu deessee dhalan qabdu heerumtee illee gaa'ilan qabdu bakka kan ishiin dhufte maatii ishee biraate jechuudha. Akkasuma obboleessa ishee fi haadha isheeti jechuudha kan ishee gaggeesse. Gaafa kan mucaan kun akkuma nama tokko as geessee dalagachaa turte wanta qabdu yookaan wanta argatte hundumayyuu gara maatii isheetti ergaa turte jechuudha. Gara maatii isheetti ergaa turte jechuudha. Gara obboleessa ishee fi gara haadha isheetti kan isheen ergaa turte jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee maatiin kee tokkicha faayidaa sirraa barraan dhugaa dubbachuudhaa fi baruma isaanii muluu lafa sun teessee akka isaan xortu barbaadu malee wayiin akka isaan gargaartu barbaadu malee ati kottu si gaadha lakoo siin jechuun barbaadan. Maatiin tokko jechuudha hunda miti dhugaa dubbachuudhaaf hunda miti jechuudha. Egaa mucaan kun itti ergaa turtee maal jechaa turtee gaafa kan egaa manni golli namaa nama dadhabsiisa. Hanuma beeknu kanadha hanuma arginu kana waan ta'eef waggoota dheeraa miti wagguma tokko lamaaf sadii gaafa hojjenneyyuu baay'ee nama dadhabsiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa kana keessattuu mucaan kun boqonnaa ishee barbaachisa boqonnaa sammuu ishee barbaachisa lammaffaan heerumtee illee gaa'ela godhachuu qabdi. Wanta hojjette sunitti illee boqochuu qabdi jechuudha. Egaa mucaan kunis kanaaf jetteetu gaafa kaanii gara maatii isheetti deebitee galte. Gaafa gara maatii isheetti deebitee galtu maatiin kaleessa faayidaa bara sunarra maal jedhanii mucaa kanaanii meerree kanaanii waggoota baay'ee dalagaa ture qabeenyi ittiin gootanii meerree gaafa hin jettee gaafattuuni maal jedhuun seetanii gaa'es dhugaa dubbachuudhaa fi akkuma kaleessa shaqqalachuu barteetti deemii shaqqaladhu malee jedhanii. Kana jechuun wanta amli namaa cabsu jechuudha. Wanta haadhaaf obboleessa irraa hin eegamne jechuudha. Akkanatti akkas namaan jedhama dhugaa waaqaa dubbachuu. Akkas namaan jedhu maatiin ofii. Egaa mucaan kun tokko jireenyi mana namaa jireenya mana namaati wanta asitti ta'aa turte hundumaa yaaddatti. Lammaffaan immoo wanta hojjettetti boqonnee sadaffaan immoo maatii ishiillee akkana ishee godhanii bakka kana keessa dabartee baay'ee aarte jechuudha. Baay'ee aarte overii aarte jechuudha mucaan kun
dhugaa dubbachuuf baay'ee aarte jechuudha. Gaafa ishiin baay'ee aartu kana keessa darbee waan hunduma keessa darbitee waan hunduma yaaddachaa irraa mucaan kun sammuu taate jechuudha. Sammuu ishiin tuqaa jechuudha. Dhugaa waaqaa waan nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf. Gaafa sammuu ishii tuqamu mucaan kuni eessa dhaqxee Tsabala geessan. Tsabala gaafa dhaqxu Tsabala turtee Tsabala waggaa tokko teesse jechuudha. Tsabala waggaa tokko teessee egaa isa kaleessa dhukkubsattu irraa xiqqoo dandamatteetti fayyummaa ishee guutummaa guutuutti osoo hin taane dandamatteetti jedhamee kan yaadamu bakka xiqqoo ishee jechuudha. Xiqqoo ishee amma gaafa kan mucaan waggaa tokko keessa geesse gaafa kaanitti maal goote guyyaa isaatti jaatti bakka suni dhabamte bakka Tsabala suni irraa jechuudha. Guyyaa isaatti jaatti gaafa ishiin dhabamtu barbaadanii gaafa kan argani gaafa argan mucaan duutee jirte jechuudha. Dhugaa waaqa mucaa ittiin duutee jirte jechuudha. Egaa kun harka isheetiin of ajjeefte mitiire. Egaa sababii maalirraan kan ka'e kan ishiin of ajjeefte aariirraan kan ka'e jechuudha. Baay'ee aaruurraan kan ka'e kan ishiin of ajjeefte jechuudha. Gaafa ishiin of ajjeessu ishii gaafa ishii arganii egaa maal godhure dhugaa waaqa wanta nama gaddisiisudha kun jechuudha. Wayii mucaan kun heerumtee mana godhannee wayiin dhaltee daa'imman godhannee wayii wanta hojjettetti milkoomne wayii maatii ishii waan hin jenne jechuudha dhugaa waaqayyo. Yeroo tokko maatiin akkasiis maatii garaa jabeeyyii warra dafqa namaa baran isaan kun dhugaa dubbachuuf kun haadhaaf abbaa miti jechuudha waan nama gaddisiisu jechuudha. Egaa mucaan kun amma lubbuu ishee boqotee jira jechuudha. Egaa ani na dhibe dhuguma waaqaama maatiin kun hin boo'ume nyaatu dirree ishee lana garuu isaan durayyuu kan barbaadan birriidha. Sinigalanti duri birri barbaadu waan ta'eef nyaatu seeraan kashakashanii dhugaa waaqayyo dubbachuuf wanta nama gaddisiisu jechuudha. Innaa maatiin akkasii jiru kun akkana ishee godhan jechuudha. Dhugaa waaqa maatiin kun boqonnaadhaaf galtee mucaan kun akka nama tokko maatii kootiin boqodhaa haadha kootiin boqodhaa ammami yeroo kana jechuudha. Dhugaa waaqa biyya ormaa teessee yoo manaadha koo jaan arga yoo manaadha koo jaan arga jechaa turte jechuudha. Akka haati ishee kana isheedhaa qottee hin beektu mucaan kun dhugaa waaqayyo dubbachuudha jechuudha. Egaa mucaan kun amma idimee ishii malee dhugaa waaqa umurii ishii malee han hojjettetti otoo boqotiin lubbuu ishii akkana goote jechuudha. Egaa yeroo tokko waaqayyo maatii garaa namaaf laafuu namaaf haa kennu jiru hunda miti. Dhugaa dubbachuuf harki caalaan maatii gaarii maatii dhala isaaniif yaadanidha beekamaadha inni kun. Tokko jiru tokko. Egaa isaan immoo maal jennaree waaqayyo laphee gaarii isaaniif haa kennu jenna. Egaa maaliif yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaaf ani maaliif filadhaa wanta hojjedhu irratti yookaan namumti fedheyyuu wanta hojjetu irratti fakkeenya namni gaa'ela qabaatee dhumne wayii namoonni maatiin ofiin amanne jechuudha. Dhugaa waaqa halagaatti ergachuutu caala. Maaliif hoonaan jettan jechuudha. Guba dhugaa isinitti dubbachuu fi halagaan hin nyaata haa nyaatu yoo nyaatee hafeyyoo jechuudha hin agartuuni. Yeroo dhuma tokko sun bichee aartee dhiifta malee jechuudha. Garuu maatiin kee boru wajjin nyaattaa wajjin dhugdaa maal jetta hamma idimee kee lafa kanarra jirutti maatii kee argita. Egaa yaadatta wanta isaasi godha sun hunduma yaadatta hin aarta achiitiin aarta. Bakka yerootti aartummoo wanti hundumtu overii sitti ta'aa deema beektaa. Bara kee muluu aadaa bara kee muluu aaraa hafta jechuudha. Bara kee muluu otoo isaan abaartu hafta jechuudha. Egaa kana jechuun immoo hawaasa naannoo faana jireenya maatii kee faana bara kee muluu lolaan hafte jechuudha. Kanarra yeroo tokko dhugaa waaqaa dubbachuuf halagaatti ergatanii halagaa sun nama nyaatee baduutu caalachuun jedha filadha. Maaliif bakka maatii kootiin wallabuu maatii kootii wanni jechuun hin barbaachisu bakka. Maaliif baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Innaa obboloonni koo warroonni sagalee kana dhageessan egaa maal isiniin jechuun barbaada seete sumarraanii jabaadhaatii qabadhaa tokkoon immoo gaafa biyyaa dhuftanii warroonni gaa'elan godhanne wayii warroonni mana godhanne buukii haadha keessanii wajjin walitti baasa maqaa kee fi maqaa keetiin walitti baasitu jechuudha. Gaafa isaan walirratti hiisiftuuni gaafa ati galtee qofa birriin kee kan bahuu danda'u nama amantuu qabdu yoo ta'e jechuudha. Nama amantuu qabdu yoo ta'e akkas gochuu qabdu. Innaa dhugaa waaqayyo dubbachuudhaa fi jireenya lafa kanarra jiraannu kunuu han daqiiqaa tokkotti wal biraa dhabamnuuf wayii hani galgala baanee ganama wal biraa dhabamnuuf jennee hamaa
walirratti yaadna bakka siruma jireenya keenya keessa jiru hamaa malee gaarummaa takkuma dhabame lafa kanarra jechuudha. Maaliif akka ta'e beeku siruma garaa laafummaa waliif dhabameera hamaa bichee hammeenya bichee malee siruma namni gaarii waliif yaadu dhabamee jira jechuudha. Maaliif akka ta'e beeku dhugaa waaqayyo dubbachuufi. Egaa ani kana maaltu akka uumamaa jiru gara kamitti akka deemsa garaadhuma teenyee ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Obboloota koo shaaloo.